Ashama kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii YouTube jalatti argamtan hundaa keessa nagaan waaqayyoo lafaa fi mana jirtanii kallattii jirtan kamittuu isiniif haa baay'atu isiniin jecha ana booleettiin keessaa nagaa kooti isinis nagaa guutuu akka qabaattan waaqayyoo irraa abdiin qaba. Baadiyaan jira kottaa baadiyaa daawwadha. Roone baadiyaa hawwitanii yaaddanii kottaa daawwadhaan isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas har'a jigaan qaba. Kottaa hojii na gargaartu isiniin jedha. Jigaa beeqalaa haama. Beeqalaan biyya keenyatti beeqalaanis ta'ee sabiliin hunduuyyuu jechuudha. Nuugi kan daalachaa kun immoo siraana. Siraana namni beekni hin jirtani. Fiya horii itti dallabanii horii baay'ee furdisa jechuudha. Kan daalachaa kun qamadii kana baaboon isaa immoo yuutuu keelloodha kun nuugidha. Isaas namni beekni hin jirtani. Fayyina har'a daboon qabaa. Haama baaqelaa jechuudha. No baaqelaa tuula argitan kana na haamanii kana saamanii fixanii kun lama maasaa lamaadha. Yoo kana olii dhees tokko fixanii dhufanii achi gadiis tokko fixanii maasaa afurnaa fixan galata waaqayyo. Nama baay'eedha jechuudha. Kottaa hojii na gargaartu isiniin jedha. Karaa nama 40 tokko moo lama akkasiidha. Haaya wanti ni qabattee ni beektu namatti qabu qabatan namni namaa baasa. Akkasii garuu irra caalaan isaanii namni 26 nama muraasaadha. Kiristaan nama 26 ijoollee musliimaati. Ummanni keenya kinu ammas akkuma duraanitti kabajaadhaan jaalalaan wal faana jiraata. Gandaa fi lagaan amantii wal qooduun hin jiru jechuudha biyya keenya keessatti. Dhugaa rabbi dubbachuu fi irra caalaan isaanii nama wannooti jechuudha. Islaama gimmaashnis immoo yoo ijoolleen kiristaana keessanii jiru. Nama islaamatti tan qabattee isaan tan qabadhe isaan tuna baase akkasii isiniin jechuu jaaladha. Kuni kan tuulame beeqalaan jechuudha. Kuni kan hammamee tuulame horiin gara gadii sun immoo keenya isaan biraa amma fuulatan oofee galaafanii innaa kana fakkaata. Baadiyaan jira. Baadiyaa baay'ee das nama jedha. Innaa jabaadhaa wal jajjabeessaa. Gandaa fi lagaadhaa amantii wal qoqqooduu dhiisaa. Maatiin keenya abbootiin keenya akkuma duraati kinu akkuma duraatti ol faana jiraatu waa hunda ol gargaaranii. Naawee qalaan kun amma kinu kan haamame jechuudha. Haamamee tuulame ganaa. Kana hunda isaa qayeetti guurrama. Qayeetti guurrameeti sirbama horiidhaan jechuudha. Horiidha yookiin makiinadhaan gana aayidama. Tokko immoo maasaan kakkara gatiisanii dhugaa rabbii dubbachuuf maasaa 4 ima fixan jechuudha. Galata isaa inna asmaraan biyya keenya reefuugaa yoo biyyoota kaawwan garuu sa'aatii kana amma nyaatameetu dhumasii garuu hin nyaatama. Gara keenya immoo kinu amma gana haamarra jira. Haama baay'ee muddamaa yeroo hin duumessaas akka roobaa innaa horii leewwan kunis kinoo kan kooti
Kinoo rasi. Olanis kinoo kiyya. Mucaan immoo kiyya kinoo kan eegu kuni. Ennaa akkana kinoo baadiyaan kana fakkaataa. Baay'ee namatti tola, baay'ee nama hawwataa. Hojiirra jirra kaa. Biyyaa namaas galan taa'uun hin jiru. Kama hojjete wayya. Annaa makina. Kara baadiyyaa jirra. Kana fakkaata isiniin jedha. Jabaadhaa wal jajjabeessaa hundumti keessanu. Harka wal qabadhaa isiniin jedha. Annaa viidiyoon koorraaf qabadee dhiyaadhe kanuma. Aga viidiyoo biraatiin nuti deebinutti fayyaa nagaa ta'aa naaf jiraadhaa hundumti keessanuu isiniin jechuu jaaladha. Amma loowwan kanaan of eegaluufanii kara qa'ee innaa kana fakkaatan isiniin jedha. Fayyaa nagaa ta'a. Injira injira ayya akam indu mikanyage gurgure surre ya bigadu Maal godhaaf garuu maal godhaaf isin shallame
Gobazuch. Tamadda dikadda bakka. Dikadda. Dikadda.